akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyiif araarri waaqayyoo lafa jirtan hunduma keessaniif abaayatu an nagaa kooti nagaa irraa afaa isa nuuf laateef waaqayyo gooftaa keenya maqaan isaa haa ulfaatu isin nagaa keessanii fayyaa keessanii nageenyi keessan akka urjii samiirraa akka galaanaa cirracha galaanarraa isiniif abaayatu an nagaa kooti fayyaa kooti jira arra gaaffii gaafatamee gaaffii deebisuudhaaf as dhiyaadhee gaaffichillee gaafatamee gara torbee tokkorra darbaa jira xiqqooshii na dhukkubeesii sababa dhukkubeettinis sababa ibsootaatiinis yaa xiqqooshii leet jalaa ta'eera deebishii deebisuufii fi yaa akka yeroo manatti qaqqabitti ishiidhaaf deebiseera Caalii Tube jedhamti gaaffii na gaafattee gaaffii ishii na gaafattee walumaan dhaggeeffachaati deebii olii kennaa deemna kootu caaltu maal la gaafatte mee kootu bareedduu ana gaaffilee shan እሺ ኩኑስ አባ መናኬቲ አከሚ ናን ጀቴ ለኮሰ ተኩፋረት ነጋፈቴቲ አባ መናኮ ኩኑስኒ ናፍ ጎዱ ሀደዳ ነሞ ካሚራዩ ሀደዳ ማልፎ ጀተኒ ጆሌ አከይባ ጆሌ ዱ ጉድደ ዱ በተፋ ወር ቀበኒ አመልማኑ አዱሌ ባይ ረክሳታው ባይስሙ ጫጫቃሽ አከሚ መሲታው ሺኑማ ባይነ መፍራ ወኖ ተዋን ተኤፍ ከናፊ ያው አመልማኑ ዩካ ወር ጆሌ አከይቡ ቀበን ኩን ነዝናጮታ ኢንኤከሙ ማልጀዱ ባየቹን ዋን ዳልኩን ኢሳን መቆፋፍ ከነሜት ፈካቴ የሮ ባይ እንተነጫነጩ ከናፍ አባ መናኮ ዶና ቀቡባቴ ዶና ኩኑን ሱባቴ ዶላር ሸጋሪን ነማቀባቹ ባቴ አኒያር አሲንገው ጅራድ እስዶ ከናን አባቹ እንደው አባ መናኮ ኩኑንስሳ አደዳ ነማከብራዩ አደናፍ ኩኑንሳ አደደናፊ አንጅሩ ከናፊ ኩኑንስሳ አደዳ እቹና ከዲሮ ተወረካልን ነው ሊመዳል እንደው ባዬ ኤቡን ኩኑንሳ ቤኮን ኩኑንሳ ዲቦራን ኩኑንሳ አናና ኩኑንሳ ከናፍ አባ መናኮ ባዬነ ኩኑንሳ አደዳ እቹላ ከናዳ ጋፊ ከታኑ ሞ ካሜ ጋፊ ታኑ ነው ፍዲካ ጋፊ ታኑ no wal abba manako titracala እሺ ሙደን ጋፊሽ ለመፋ ሙደኑን ታክሲ ከሰቲ ሲሙደቴ ጅራይ ኤባ ባቴ የሮ ዴምቱን አንጀቴ ኮኒ ባየዳ ማሊፎ ጀተኒ ሼፒን ፉለሳኒ አደዳ ጆሌን ኬኛ ሼፒን ፉለሳኒ አደዳ ኦጋባን ዴምኑ አማልማኑ ኤቡን ነመጤርሱዳ ባዬ ነመጆሌ ጉዶ ፈካቲ አኮ ወጓስለት ለርግተኒ ከናፊዩ ያው ባየስ ሙደታው ለታክሲ ረቲ ቶኮ ቶኮ ቦይሲ ቦቺሳ ቶኮ ቶኮ መከብት ከነ ጉድ በጋማ ውጨት የመነገሱ ከነ ባቴ ቶ ዴምታ ሲንጀሩ ጅራቹ ደንዳአ ቶኮ ቶኮ ሞ አከስመቲ ኢላሌ ካ ኤቡኒ አከስመ ዩታቴ ገሩ ሼፒን ፉለሺ በዳታ ኤጅራቱለ ባዬ ነመመረርቲ ባዬ በሬዱዳ ነሞኒ ቶኮ ቶኮ ነሞኒ ታክሲ ከሰቲ ማሎ ብስኩቲኒ ቡቲፍ ጀደኒ ማለቀለ ከነኒ ፍንጅሩ ዋና ከሰከሰ ቶኮ ቶኮ ሞዳኒ በከ ስፖርት ቲባዴ ቶዱፋ ጅሩ ባዴ ዱፋ ጅሩ አርግቴ ማልከነቴ ብሪድ በለማ ባፍቴ ላቴ ብስኩቲና ቢቲፊ ጀቴ ታክሲ ሞገሰተ ከስመንት ፉል ማሺ ላልቴ ብስኩቲ አከና ቢቶ ፉጫ ከናፍና ጀቴ ና ላቴ የሮ ቶኮ ቶኮ
yahu gaariinis gadheenis na qunnameera yeroo baadhee deemu nan bu'a amma garuu eega koronaati asii taaksiidhaan deemeen beeku maaliif ishii yookaan baadhee deemu ol dhiibbisaa maal waan jedhuuf kanaaf jedhee ammas dhiyeenyatti garduu an ta'e isa duratti na qunnameera eeyyanii baay'ee na qunnameessiin jedha gaaffii sadaffaa maalitti kottumee antalo sagalee ishii du'aadhaas akkasirratti dhageessu garuu Sadafa kokoshi. Basti. Jireenya hawaasummaa keessatti haala kamiin hirmaattaa wayin haala kamiitiin jiraatte ani buku eegan godhadhee social life ko wayin jireenya hawaasummaa ko baay'ee gadi bu'ee jira waggaatti faa nama deeyyoo naqeetoo eebbisuu waggaatti fa'idha guyyaa dilbataa guyyaa tokkotti abbaan manaa ko lafa gaafanni boqonnaa qabuun dhaqeetoo daawwadha malee namatti fakkeenyaaf ijoollee akka eebbuu namatti kennitanii deemuun hin danda'amu maaliif hojjettanii bishaanoo dhoobotanii namni beeku fiidhisuu danda'a yoo beelaan namni beeku fiidhisuu danda'a kanaafiyyuu jecha maallaqa afaan ergaa iddirii hawaasa koo naannoo koo keessa jiru maallaqan baasee erga malee baay'ee hawaasarraa xiqqooshii baheen jira siin jedha gaaffii kee arfaffaa bira dhanna kaame bareedduu ana Anshi. Gaaru ani gaariidha gaarummaa eenyurraa baratte jette annama gaarii miti gaarummaa yoo gaariidhas jettan rabbitu si namaaf kenna waan gaarii gaarummaa eenyurraa baratte jette annama gaarii natti fakkaadhu yoo isinitti fakkaate malee namni nama gaarii kana jechuudha garuu rabbirtu siif laata akkaati namaaf gadditu akkaati namaaf ilaaltu uumama koo keessatti ani akkoon koo hidhii namaa laalteet beela namaa bartii qoshishii irraa wannu badhe jechuudha rakkina namaa hubachuu ta'ee jechuudha yoo namni beela argite hidhii isaa hin daalachaa namni beela jetti isa faalaallaa lammaffaa immoo namni namuma kam ta'ee na gaddisiisa dhugaa namni kamiyyuu na gaddisiisa kanaaf namootaaf amma naa danda'ametti odoon gargaaree baay'ee natti tola garuu nama hundumaayyuu kan yaa'u rabbii walqixa nama gammachiisu miti gire kanaaf jedhee walqixa gammachiisuun hin danda'amu namas walqixa gammachiisu nama tokkoof gaariin ta'a nama tokkoof gadheen ta'a kanaafiyyuu kana ka anoo namni biraa odoo ibsee malee ani gaarimmaa badaadhuma kana gaarii miti jechuun nama gaarii hin jedhamu namni biraa ibsu kana gaarummaa uu qabaadhe guddisa keessatti naan jette guddisa koo keessatti ana kootu na guddise akka caalu akkoo koo fi abbaa manaa koo na guddise isaan immoo nama gaariidha isaanumarraan gaarummaa baradhee natti fakkaata amma tokko istimee gaaffii keessa maasa shanaffaa kan
Gaaffii shanaffaa ishee nama dhala isaanii gataniif ergaa maalii qabdaa naan jettee jalqabuma isaa oduma gara dhalaatti hin galinii shamarran keenya hundi isaaniiyyuu kumiyyuu itti yaaduun hin danda'ama. Itti eega yaadameen booda immoo dhala san dhalanii gatuurraa ofumaan ilkaan illee ciniinnatanii muka yelallee taa'anii kadhatanii guddifachuudha. Waaqayyoon dhala namaa laate immoo nama hin gatu. Yeroo tokko ijoolleen barattoota ta'anii barattoota yuunivarsiitii ta'anii faa barattoota iskuulii faa ta'anii daanii nama waan godhan wallaalanii kaayyoo koorraa nafee duubattan deebi'ee jedhanii too warroonni gatuudhaaf yeroo tokko haalli itti mijachuu dhiisee gatan jiru. Gatan jennaan garuu garaa kutataniitu isinitti fakkaatinaa nama dhiphatu. Kaayyoo kan sambira ga'u koo dhabeen akkas ta'een siin hin jedhu malee inni dhiphatu baay'ee sammuu isaanii jeeqama baay'ee inni dhiphatu jireenya fudhadha. Akkasumas illee yoo immoo akka carraa ta'ee warra kanaan booda viidiyoo kana dhaggeeffatan illee tasaasanii mudatee ciniinnadhaa guddifadhaa. Wayin immoo nama adaraatti kennadhaa namatti guddifattanitti adaraa kennadhaati kaayyoo keessan bira gaafa geessan harkaa fudhattanii an boodattiin guddifachuu dandeessan bira geessaa malee gonkumayyuu fuutanii baatanii dhala ofii gatuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf dhala keessan hin gatinaa. Yoo dirqamamtanii gudeetamtanii maal taatanii dirqama isinitti ta'e waadha qabaattan haadhatti kennaa. Yoo isuma qabaattan isuma keessanitti kennaa. Wasiilee qabaattan nama tokko fira keessan tokkollee kadhadhaati itti kennaati. Booda gaafa kaayyoo keessan bira geessan deebitanii too fudhattu harkaa. Kanaafiyyuu dhala keessan hin gatinaan jedha. Ergaan ani qabu kanuma. Shamarran keenyas akkasuma akka of eeddanii of eegaa. Dhiirotiin keenyallee akkasuma of eegaa. Bara kana ijoollee shamarran qofa miti ani eegamuu qabu. Dhiirotiinis eegamuu qabu. Dhiirotiinis hin gudeedamuu. Shamarranis hin gudeedamuu. Barri kun bara amtuudha. Ijoollee dhiiraa, ijoollee shamarran hundi keessaniyyuu of eegaa. Bara amtuu kana keessa jirra. Waaqayyo lafuma jirtanitti sinaa eegu. Eegamaa siniin jedha. Gaaffii kee amma hin dandeessiif deebisuuf yaale natti fakkaata. Waan na gaafatteefis galatoomii bareedduu koo. Warroonni immoo Caalii Tuubii hin beekne karaa jalaa liinkii ishii isinii kan godhaa isinis dhaqaati. Gaaffii ishii na gaafatte kana jala isinii godhaa. Dhaggeeffadhaati isin immoo waan jettan ilaalcha keessan koomantii irra kaa'aa. Haatee baaseeran deebifteef moo hin deebifneef xiqqoo ishii na dhukkubee jira. Deebisuuf ifumaan qaba jedheetumaan ka'ee dhufee deebisaafii jira. Akkasumallee mucaanis oduma na jeeqaa jiran kun sagalee isaa takka dhaabaa takka cufaadhumattini. Kanaafi waaqayyo koo sinaa eebbisuu. Kanaafi nagaan naaf turaa, nagaan naaf bulaa, nagaan naaf oolaa, lafa nagaa oolaa. Warroonni gaaffii qabdan, warroonni akkasitti na gaafachuu barbaaddanis, warroonni immoo akkasumattis viidiyoo hojjetattanii ergachuu barbaaddanis hunduma keessaniifiyyuu waaqayyo koo dachaadhaan sinaa eebbisuu. Eebbifamaa siniin jedhaa. Waan barbaaddan koomantii irratti na gaafadhaa. Waan mamman dandeetti kooti sinan gargaaraa. Amman beeku sinan gargaaraa. Dhumarratti garuu dhaamsanani qabu daawwattoota kootiif jechuudha. Bilbila namaa nan gaafatinaa. Adaraa waaqa jiraata. Bilbila namaa nan gaafatinaa. Bilbila nama kamiyyuu nan gaafatinaa. Bilbila koo ani paablikan hin godhu. Ofii kootiif waan ammataa kootiif sin gargaaruu danda'e yoo ta'e qofa na gaafadhaa. Bilbila nama biraa garuu yoo na gaafattanii bilbila namaa nan gaafatinaa. Bilbila koo ani paablikii godhuu fi akka isin yaada amma beekamtii kooti ani beekamtii koo sin gargaaruu danda'u malee bilbila nama kamiyyuu siniif hin kennu. Sorry karaa keessa baay'ee na dhiphisaa jirtu. Ijoolleen baay'ee na dhiphisaa jiran jiru jechuudha. Baay'ee. Isuma dhugaa kootiti. Bilbila namaa karaa keessaa nan gaafatinaa. Bilbila koo immoo ani ofii kootii sin gargaaruu danda'u sinan gargaara. Yoo namni immoo bilbila namaa sinii kennuu baate nama narrabsinaa. Dhugaa rabbii namni nama arrabsuun cubbuudha. Isuma dhugaati cubbuudha baay'ee tortoraa baay'ee gadeedha. Kanaaf nama narrabsinaa. Shi gaafa namni bilbila namaa ani sinii kennuu hin danda'u siniif laachuu hin danda'u jedha jecha badaa namaan hin jedhina. Maaliif seetan abbichis jechuudha. Fakkeenyaaf yuutuubarootadha waan ta'aniif warroonni isin baay'inaan na gaafattan bilbiloota warra yuutuubarootaati.
dhaqaatii koomantii namni hin dubbifata bilbila sin barbaadan koomantii barrii isaan irratti barreessaatii abbichumaan bilbila kee barbaadee bilbila kee naa kenni jedhaatii harkaa fudhadhaa. Akkan maallafaa ka'anii bilbila namaa kennuun garuu wanjaladha. Isuma dhugaa kootiti. Nama san eeyyamsiisa. Anisa bilbila isaanii dhiisitoo isaanumatti bilbiluudhaaf illee bilbila namaa isaaniif nama biraatiif kennuuf irrallee abbichumayyuu bilbilee gaafachuudhaaf baay'ee eeyyamsiiseen. Yoo barbaadan jechuudhaan fakkeenyaaf namoota barbaadan an namoota barbaade Facebook isaanii search godhee Facebook isaanii irratti inboxii Facebook isaanii irratti barreessaa fi teewwannoo isaanii irratti barreessaa fi koomantii balbala koomantii jalatti barreessaati gaafadhaa. Abbichi siin deebifne taanaan nama biraan gaafatina. Isuma dhugaati. Bilbila namaa kennuun wanjaladha. Isuma dhugaa koosiniin jedha. Ani bilbila namarraan gaafadhu. Abbichaan abbaan barbaadu san miseenjara irratti nan barreessaa fi miseenjaraan naa deebisiin jedha. Fakkeenyaaf Dr. Naaf Yaadiin liivii galee balbala liivii irratti gaafan barreessu maqaa teelegiraamii isaanii nu barreessanii akkasumallee argadhee jechuudha. Fakkeenyaaf Dr. Abarraa ofuma kootiin barreessee gaafadhee nan argadhe. Fayyoo barreesseen argadhee nan fudhadhe. Fayyoon immoo liivii guyyaatti viidiyoo 2 gadi lakkifti. Ooshii barbaadan maaliifi balbaluma liivii irratti inni ilaalti waan ta'eef koomantiin fayyoon hundum koomantii sirriitti dubbifti. Warra kaan caala fayyoon baay'ee koomantii dubbifti. Kanaaf koomantii ishii jala hoggaashiin koomantii waan dubbiftuuf lakkoofsa bilbila keetii naaf kennaa jedhaaniiti barreessaa fi warrootuma fakkeenya siniin jedhaa jira warrootuma akkasii kana akkasitti gaafadha malee karaa keessaa dhuftanii nan dhiphisinaa. Gaafa nan immoo bilbila namaa hin kennu jedhee nan arrabsinaa. Adaraa waaqa jiraata. Adaraa rabbii kanan sin gaafadhaa kanan sin kadhadhaa. Kanadha ani karaa mataa kiyyaa garuu ana qofa anaan na gaafattan siniifan deebisa. Waan isin naan jettan siniifan deebisa. Waan isin godhi jettan siniifan godha. Anaan na gaafadhaa bilbilli koo paablikiidha yeroo hundayyuu bilbila koo ani karaa kiyya amkaan koo rakkinan qabu jechuudha. Maaliifii ofii koon barbaade bilbila siniikaa yaada akkanaa kennitaniif jedhee jechuudha. Kanaaf ankoo hoggaa na gaafattan siniifan deebisa garuu kararraa na lafee anan bira maayee siniif hin kennu. Maaliif abbichumarraa fudhattan amma boru wanjaladha keessa yuun galuun hin danda'ama bari siniyyuu bilbila namaaf hin laatinaashi. Fakkeenyaaf namni sun maal beekta waan inni ta'u kanaafiyyuu bilbiluma mataa keessaniyyuu ofii namaafiyyuu hoggaa kennitan dhaabadhaatti of ilaalaatii namatti kennitan nama maalittan kanadha amalli koo kanadha. Amala koo immoo naaf kabajaa sinan jaaladhaa sinan kabajaa yoo sinitti dheeresses baay'ee dhiifama. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaan naaf tura nagaan naaf bulaa waaqayyo koo sinaa eebbisuu eebbifamaa sanyiin keessan alli keessan manni keessan hundisaayyuu haa eebbifamu. Waan dhuftanii viidiyoo koo daawwattaniif waan laayikii gootaniif waan sheerii gootaniif waan na daawwattaniif waan na jajjabeessitaniif waan eebbuu jaalattaniif warri sheeriidhaan tarii dhuftanii eebbuu mucaa waggaa 4 taa'uu hin dandeessu deemuu hin dandeessu guddina duubatti afaan qabdu waaqayyo keenya immoo boru fayyisee nama ajaayibaa nama dhugaa baanu nu godha jennee mucaa abdiidhaan eegnuudha waan ta'eef akkasiniin jedhaa sinan jaaladhaa sinan kabajaa nagaan naaf tura. Bye bye.